Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangar mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa dameewwan tajaajila paaspoortii 12 irraa gara 22tti guddisuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu sararri daandii qilleensa Itoophiyaa xayyaarota Boeing 787 Dreamliner dabalataa bituu fi ajaja dabarsuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qabatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun loltoota hedduu booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun konkolaataa hedduus to'atuun injifannoo argadhe jedhee jira. Injifannoo gurguddaa kanas kan argate baha Oromiyaatti fi lixa Oromiyaatti ta'uu odeeffannoo nu ga'ee jira. Gama mootummalleen humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun Opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhu gaggeessuu itti fufee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu biyya alaati. Oduu biyya alaatiin abdii guddaan addunyaan eegaa kan turte marii marsaa lammaffaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti ni taasifama jedhame osoo hin milkaa'in waan hafe fakkaata. Ameerikaan jila marii araaraa kana gara Paakistaanitti yoo ergitu Iraan immoo jila marii araaraa gara Paakistaanitti osoo hin ergine hafuu beeksiftee jirti. Kuni kan ta'e waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyaa 15f ture dhumuudhaaf yeroon sa'aatiin lakkaa'amu yeroo hafetti yoo ta'u immoo muddamsuu hamaa addunyaa tanatti uumee jira. Ameerikaan akeekkachiisa cimaa Iraaniif dabarsitee jirti. Marii araaraa kanarratti hirmaatuudhaan gara marii araaraatti dhufuudhaan waliigaltee Ameerikaa waliin yoo hin taasifne Iraan irratti boombii fi dho'aa irratti roobsuun gaara ishee gara dirreetti jijjiira jechuudhaan Doonaald Tiraamp kan dhaadate yoo ta'u Iraanis anis kaardii haaraa Ameerikaa ittiin salphisuu fi ittiin jilbiiffachiisu qopheeffadheen jira jechuudhaan deebii kenniteefii jirti. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa dameewwan tajaajila paaspoortii 12 irraa gara 22tti guddisuu isaa beeksisee jira. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa dameewwan tajaajila paaspoortii 12 irraa gara 22tti guddisuun tajaajila isaa babal'isuu Daayirektarri ol'aanaan tajaajilichaa Salaamaawit Daawit ibsitee jirti. Akkasumas tajaajilichi karaa tajaajila galmee siiviilii fi maatii miliyoona 4.8 ol galmeessuu isaa ibsee sirna galmee ammayyeessuu fi hojiiwwan garaagaraa hojjetaman dheeranii jiru. Itti dabaluunis imaltoonni biyya keessattiif biyya alaa miliyoona 5.4 ol ta'an karaa tajaajila qilleensaa fi lafaatiin keessummeeffamuu isaanii ibsitee jirti. Tajaajila paaspoortii ilaalchisee ji'oota 9 keessatti paaspoortii miliyoona 1.159 ol kennamuu ibsuudhaan dameewwan tajaajilaa 22 gahuu ibsuun kunis tajaajila saffisaa bu'aa qabeessa ta'e kennuudhaaf gumaacha ol'aanaa taasise jettee jirti. Tajaajila paaspoortii irraa baatiiwwan 9 darban keessatti qarshiin biliyoona 30.9 ol walitti qabaman jettee jirti. To'annoo fi hordoffiin wal qabate godaantota seeraan ala 10,000 fi 530 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatame jettee jirti. Akkasumas hojjettoota dhaabbatichaa tajaajila sirnaan hin kennine 17 irratti tarkaanfiin fudhatame jettee jirti. Oduun itti aanu sararri daandii qilleensa Itoophiyaa xayyaarota Boeing 787 Dreamliner dabalataa bituudhaaf ajajuu beeksisee jira. Dhaabbanni Boeing fi daandii qilleensa Itoophiyaa har'a xayyaarota 787 Dreamliner 6 bitachuu fi waliigaluu isaanii beeksisanii jiru. Sararri daandii qilleensa Itoophiyaa xayyaarota 787-9 kanneenitti fayyadamuun hidhata ardiiwwanii fi finfinnee irraa qabu babal'isuuf dandeettii fe'umsa meeshaalee yookaan immoo kaargoo dabaluuf kan itti fayyadamu yoo ta'u kunis fedhii imala guddachaa dhufe waliin kan wal simu jedhamee jira. Hoogganaan hojii raawwachiisaa daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo filannoo xayyaarota Boeing 787-9 Dreamliner 6 gara ajaja qabatamaatti jijjiiruun kenna dhugumatti ni boonsa jedhee jira.
Itti dabaluunis daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa keessaa xayyaarota 878 Dream Liner baay'ee ta'an kan qabuu fi xayyaarota 787-8 fi 787-9 kanneen Finfinnee irraa gara Awurooppaa akkasumas Eeshiyaa fi Ameerikaa kaabaa akkasumas sararoota ji'oo Afrikaa ardii addunyaa ishee lammaffaa taate kana keessatti yookaan irratti tajaajila bal'aa kenna jedhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimeetti fufee jira. Lolli har'as loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun loltoota hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun konkolaattota hedduu irraa dhuunfatuun injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa godina Matakkalee fi akkasumas baha Oromiyaa aanaalee 3 keessatti lola ture irratti injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa godina Matakkal irraa odeeffannoon nu ga'e akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waboon aanaa bulan keessatti loltoota bilisiginnaa haleeluun konkolaataa 2 fi bireena 2 dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu dhuunfachuu beeksise. Abdii fi wanteen sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Matakkal aanaa bulan gandoota 4 kanneen maqaan isaanii ganda Godoraaree, ganda Baarudaa, ganda Wagidii fi ganda Mooraa keessatti har'a eebila 21/2026 ganama barrii barraaqaan tarkaanfii laalessaa loltoota bilisiginnaa irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa hedduus dugda isheerraa hiikuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin haga ammaatti bireena 2, konkolaataa 2 fi kilaashii akamaa 115 ol dhuunfatee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Gabaasa guutuuf kan walitti deebinu ta'a hagasitti nu of galcha. Lola baha Oromiyaa aanaalee 3 keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame immoo akka itti aanu kanatti odeeffannoo nu ga'e qabannee jirra. Waboon zoonii baha Oromiyaa aanaalee 3 keessatti diina du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikkachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee 3 kanneen maqaan isaanii aanaa Hancaar, aanaa Bookee fi aanaa Habiroo jedhaman magaalaa fi araddoota baadiyyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii waraanaa fudhateen loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa fi kanneen biroo irraa hiikkachuu beeksisee jira. Akkuma kanaan gaafa eebila 18/2026 aanaa Hancaar Araddaa fi Araddaa Jaaffaa bakkoota Basee fi Odaallee jedhaman keessatti loltoota faashistii PP maqaa sakattaa waboo jedhuun bobbaatee hawaasa Oromoo saamaa turte irratti tarkaanfii fudhateen qubsuma diinni keessa buufattee jiraachaa turte aleelee guutummaan guutuutti barbadeessuun injifannoo argamsiisee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota PP 5 ajjeesee 14 ol madoo dandammii hin qabneen adabuu beeksiseera. Gama meeshaatiin qawwee akaa'ama 3, hidhannoo 5, jorooroo bireenii 1 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda isheerraa hiikuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Gootichi abdiin sabaa waboon tarkaanfii ergamtoota maafiyaa PP irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun godinichuma aanaa Bookee Araddaa Eelee Maayyuutti gaafa eebila 19/2026 tarkaanfii laalessaa fudhateen tiksitoota barcumaan gonam tokkee 7 ol ajjeesee kanneen lakkoofsaan 9 ol taatu ammoo madoo sasalphaa fi jajjabaayyoo adabu kanneen irraa haftee ari'ee gugsee bakka irraa bobbaatetti galchuun qawwee fi hidhannoo dabalatee meeshaalee hedduu irraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Orommiiwwan ba'a biiftuu jajjabeewwan sabaa waboon tarkaanfii akka bakakkaa jaleewwan murna faashistii irree irratti fudhatu cimsee ittuma fufuun godinichuma aanaa Habiroo magaalaa Daraartuutti gaafuma eebila 19 tarkaanfii wal fakkaataa humna diinaa gandeenii fi magaalaa qabattee ta'aa turte irratti tarkaanfii fudhateen loltootaa fi kaabinoota 7 azoobaa jedhaman kan 7 gandeenii fi araddootatti bobbaatee uummata Oromoo saamtu aleelee magaalaa fi gandeen keessaa qulqulleessee baasuun injifannoo firatti abdii fi diinatti gadda hore galmeessee jira. Aanichatti gootichi abdiin sabaa waboon tarkaanfii fudhate kanatti milkaa'uun humna diinaa du'aa fi madoon aleelamte irraa qawwee dabalatee meeshaalee waraanaa adda addaa irraa harcaasuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachee jira. Lola bakkoota garaagaratti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture kana irratti gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye yeroo odeeffannoo argannetti kan isin biraan geenyu ta'a.
Oduu biyya alaatiin abdii guddaan eegamaa kan ture mariin marsaa lammaffaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamiif ture osoo milkaa'in waan hafe fakkaata. Marii marsaa lammaffaa fi Iraan jila ishii gara Paakistaanitti osoo hin ergin haftee jirti. Jilli Ameerikaa garuu garas imalee jira. Paakistaan ga'ulleen gabaafamee jira. Marii kana milkaa'uu dhabuuf Iraan Ameerikaatti quba qabdee jirti. Ameerikaan doorsisa hammeessite jettee jirti. Mariin mariidha, doorsifni doorsisa. Ameerikaan mariidha hogodhatuudhaan duula sodaachisaa hamaa Iraan irratti gaggeessuun Iraaniin gara mariitti dirqamaan geessuuf barbaadde. Kun immoo waan yaadamuu miti jettee jirti Iraan. Kana boodas pirezidaantii Doonaald Tiraamp Iraaniin doorsisuu itti fufee jira. Iraan gara marii marsaa lammaffaatti kan hin dhufne yoo ta'u taate jila ishii gara Paakistaan yoo hin ergine taate Ameerikaan boombii fi dhohaa yookaan immoo fanjii irratti roobsuuf qophiidha jechuudhaan Iraanin kan akeekkachiise yoo ta'u, Iraan illee sodaachisaa fi akeekkachiisa pirezidaantii Doonaald Tiraamp kanaaf deebii kennitee jirti. Iraanis akka jettetti boombii fi dhohaa Iraan irratti roobsu miti. Lola marsaa lammaffaatti ni deemina taanaan Iraanis kaardii haaraa Ameerikaa salphistee ittiin jilbiiffachiiftu gadi luqqistee isinii dhufaanii jirti jechuudhaan doorsisa pirezidaantii Doonaald Tiraampiif deebii deebiftee jirti. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp yeroo garagaraatti ibsa hedduu kan wal dha'u kan sodaachisaa fi doorsisaan guutame kan Iraanin dirqisiisee gara mariitti fiduuf akka tooftatitti itti fayyadamu hedduu fayyadamus itti milkaa'uu hin dandeenye. Iraan doorsifni nan jilbiiffachiisu mariidha jechuudhaan mariin nageenya doorsisa dawoo godhatee Iraanin dirqisiisee mallatteessisiisuuf itti deemamu kan Iraan hin fudhanne jechuudhaan kufaa taasiftee jirti. Waliigalteen dhukaasa dhaabu guyyaa 15 Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamee ture yeroon isaa gabaabbatee jira. Yeroo sa'aatiin lakkaa'amu qofatu hafe. Addunyaan yeroo waliigaltee dhukaasa dhaabuu xumuramnaan lolli ni ka'a jedhee muddamsuu hamaa keessa galee jira. Biyyoonni hedduunis kan akka Jarmani Iraan marii marsaa lammaffaa kanaaf jila isii akka ergitu gaafataa jiru. Iraaniif gaafii biyyoota garaagaraa kanaaf deebii kennitee jirti. Haalduree kaa'uudhaan haaldureedhaan kunneen yoo isiif guutaman marii irratti kan hirmaattu ta'uu beeksiftee jirti. Haalduree kette keessaa tokkoffaan Ameerikaan uggura buufataalee hulaa galaanaa Iraanii fi dooniidhaan Iraan irratti kette akka kaaftu. Lammaffaan doonii alaabaa Iraan fannifatuudhaan boba'aa fe'attee imalaa turte irratti haleellaa raawwatamee fi doonii to'atamte guyyaa tokko dura humnoota Ameerikaatiin jechuudha akka gadi dhiifamtu gaafattee jirti. Inni biraa Iraanin doorsisuun yookaan sodaachisuun gara mariitti fiduu fi haalli itti deemamaa jiru akka dhaabbatu Iraan gaafattee jirti. Haalonni kun yoo guutaman marii marsaa lammaffaa irratti ni hirmaadha jettee jirti. Waan ta'u immoo of durri kan agarsiisu ta'a. Gama biraatiin Iraan har'a yaalii meeshaa adda ta'e yookaan ammayyaa ta'e tokko raawwattee jedhamee jira. Meeshaan kun akkaan ammayyaa fi akkasumas kan gaafa citteeti jechuudhaan kan ol kaawwattee turte jedhamuun kan himame yoo ta'u, meeshaan har'a Iraan yaalte kunis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u yeroo jalqaba tokko ta'ee dhuka'a. Yeroo bakka haleellaa itti raawwatu gahe immoo haala viidiyoo irratti argitan kanaan hedduu ta'ee bittinnaa'a. Meeshaa kana haala milkaa'aa ta'een hulaa Hormuz irratti dhukaasuun itti milkoofte jedhamee jira yookaan yaalii milkaa'aa raawwatte jedhamee jira. Meeshaan Iraan yaalii taasifte kun yeroo bakka xiyyeeffannaa isaa gahe haleellaa raawwatuu fi yeroo jedhutti boombii hedduu dhaluudhaan yookaan immoo bittinneessuudhaan haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisu jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Nageerotti aanutti deebinee wal agarutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu turaa.